Ayyee galatoomi siin jedha kaaseen taadhana cinaatti argamta. Muummicha ministeeraa waggaa tokkoffaa isaanii sababeeffachuudhaan kanatti walaloo kana qopheessite. Mee seeneet walaloo kana qophaa'uudhaaf yeroo akkamitti fudhata? Wanti si barbaachisu maal ture? Walaloo kana qophaa'uudhaaf ani guyyaa baay'ee natti fudhatu. Walaloodhuma kanallee akkattan dubbadheetti gara dhumaatti illee dubbadheen jira. Walaloo qophii guyyaa tokkooti. Dabalatee immoo waan kana hojjechuudhaaf aartii kana hojjechuudhaaf wanti guddaa wanti nama barbaachisu ni jira. Amma otuma walaloo kana hojjechuudhaaf amma mana baatee amma bakka sana geessutti illee saatii sirriitti dhumaa deema. Dabalatee immoo amma mana baatee taaksii isa tokko qabattee isa tokko amma qabattutti immoo dadhabbiin illee namatti dhagahama. Dabalatee hojiidhumti qulqullina gahallee hin hojjetamu. Kanaafiyyuu kana keessatti immoo konkolaataadhumti illee nama barbaachisa. Akkanin jedha walaloon kun immoo qabachuudhaaf ani akka normaalii dhumasaatti guyyaa 3 natti fudhata. Guyyaa tokkoffaarratti nan dubbisa. Walaloon sun sirriitti naagaluu qaba qabachuudhaaf deebisee eega naagalee sammuu kiyya keessatti gochaan isa jedha dubbisaatiin gochaan jedha. Guyyaa lammaffaarratti sammuu kiyyatti naagalee naa qabama. Guyyaa sadaffaarratti immoo sirriitti jedha sirriitti nan qabadha. Tole seenee taati barattuudha. Yeroon qo'annaa keenya jira. Keessaayyuu immoo tibbana qormaatarraadha kanatti turte. Mee keessaayyuu namoonni hedduun yuutuubii irratti maqaa isaaniitiin gagadhiisanii sabskraayibiin isaan qaban daawwataan isaan qaban hedduudhaan. Mee yuutuubii mataa keetii qabdaati? Amma ani yuutuubii mataa kiyyaa kan ta'e hin qabu. Garuu amma banachuutti nan deemaa jira. Banattee ofii keetiif galii namni biraa argachuu akka qabduudha fuulduratti kanas karoorsite. Gama biraatiin immoo seeneet mee namni hedduun mucaan kun waltajjii gurguddaa irratti argamti. Daa'imman xixiqqoon si ilaalu namoonni gurguddaan biyya keessaa biyya alaa bakka garaagaraa ta'aniiti kan isaan si ilaalaniin. Baay'inni namaa jira. Keessaayyuu bakka mootiin ari'amutti. Qaamoleen siyaasaa gurguddoon bakka argamanittidha kanatti walaloo dhiyeessitu. Allatti walalootti dhiyeessitu. Allatti waltajjii to'attu. Kuni baay'ee kan nama dinqisiisudha. Mee yeroo sana sodaan sitti dhaga'amu? Maaltu miira akkamii sitti dhaga'amu? Ani isteejii gubbaa yeroo bahu konfiidensiidhaan waan hin bahuuf sodaan tokkollee natti hin dhaga'amu. Inumaa miira gammachuutiin nan hojjedha. Mee seeneeti mudannoon si mudate egaa gaafa waltajjii irraa buutu dhaqxee muummicha ministeeraatti harka marattee turteen. Kana dura garuu biiroodhuma moototaa kana keessa deemtee waan si mudate mee natti himi. Biiroo obbo Lammaa deemtee ati daa'ima seenuu hin dandeessu siin jedhanii turani. Ani garuu nama biraarraan odeeffadhe meessumarraa dhaga'ani. Har'ati garuu waltajjii irrattidha kanatti harkatti maratte. Eeyyeni ani guyyaa 3 deemee ture biiroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa bira deemeen ture. Garuu daa'imni seentuu mooraa kana keessa daa'imni seenuu hin dandeessu akkas jedhanii nama deebisu. Kana jechuun immoo daa'imman irratti miidhaallee ni uuma. Miidhaan kun immoo daa'imman akka sodaatan garuma fuulduraatti illee amma obbo Lammaan faas daa'imuma turanii daa'imummaarraa guddatanii pirezidaantii ta'anii nutis immoo daa'ima guddannee waan taanu beekamu nutillee ta'uu dandeenya. Kanaafiyyuu amma seennee muuxannoo fudhannee yoo baane malee immoo yeroo guddannutti nu dhibuu danda'a. Kanaafuu daa'immaniif bakki kennamuu qaba. Daa'imman har'arraa kaasanii yoo bakki kennameef kunuunsi kennameef boru isaanumatu guddatee biyya bulchaadha dhaamsi kee. Ayyee galatoomee seeneeti gara dhumaarratti gaaffii nan si gaafadhu. Walaloo hedduudha kanatti dhiyeessite. Walaloo kee kana walitti funaantee kitaaba isaa maxxansiisuudhaaf akkasumas toora googilii irratti barreessitee ol kaa'uudhaaf maal yaadaa jirta? Ani amma walaloo kiyya bakka tokkotti gumeesseen CD eebbisiisuutan jira. Dhaabbata fiilmii piroodakshinii fi intarteementii keetoraa waliin illee CD kiyya VCD walaloo kiyya eebbisiisuutan jira. Ammallee qophiirra jira. Dabalatee immoo
ispoonsaroonni garaagaraa gaafachuun kunis ni jira. Namoonni ispoonsara naa ta'uu dandeessan akka ispoonsara naa taatan kabajaan isin gaafadha. Uummanni Oromoo kaabaaf kibba biyya keessa jirtan egaa seeneetiin dhageessaniitiin jirtu kitaaba kiyya maxxansiisuuf deema jetteetiin jirti ispoonsara kan ta'an immoo shakkiin qabaatiin hundumtuu uummanni keessi cinaa jira tole.